akkuma beekamu exercise 1.8 waliin jira. Define and discuss each of the following term: mole, Avogadro number, molar mass, molecular mass, formula mass, percentage of composition. Isa kana asii olitti sirrii ilaallee jira. Amma xiqqoo xiqqoorraa tokko nu barbaachisaa jechuudha. Mole jechuun hamma substance tokko hangam takka of keessaa qabaa kan jechuudha. Waan mooliin hangam takka of keessaa qabaa. Hangam takka qabaa 6.002 times 10 the power of 23 atom of keessaa qaba. Avogadro number illee nama Amedeo Avogadro nama jedhamuuf purpose qopheessee eenyu isa kana jechuudha. Kun Avogadro jedhama jechuudha. Avogadro numberiin 6.022 times 10 23 jechuudha. Isa kana jechuudha. Molar mass illee akkasuma gram per mole dhaan keessumoo mola hamma amount of substance dha jechuudha. Amount of substance molar mass illee akkasumatti molar mass is the summation of mass of all atom present in a compound. Formula mass is the sum of atomic mass of ionic compound jechuudha. Percentage ammoo compound tokko keessa elementiin kun percentiidhaan hangam takkaatu argama. Kaarbooniin percentii meeqa argama, oksijiiniin percentii meeqa argama isa joosanii jechuudha. Distinguish formula mass and molecular mass akkuma reefu dubbanne inni kun ionicidha. Inni kun immoo molecular irratti kan arguuf fokus godhee kaanii fi hojjennu jechuudha. Empirical and molecular formula. Empirical formulaan the smallest unit dha jechuudha. Smallest unit. Fakkeenyaaf CH2O, CH. Isaan kun ammoo maal empirical dha jechuudha. Smallest unit of eenyuti compound jechuudha. Molecular formula ammoo the whole number dha jechuudha. Exact actual value isaadha. Isa kana hara meeqatti carbon 6, hydrogen 12, oxygen 6, kunis 6, hydrogen 6. Inni kun maal jennaani actual number dha jechuudha. Actual exact number dha jechuudha. How many atoms in the iron are in one formula unit kana keessatti atomii hangamii fi ion hangamii argamaa jechuudha. Amma yeroo kana potassium 2 potassium, carbon 3 oxygen walgala meeqa argamaa 6 atom argamaa jechuudha. 6 atom. Ioniin ammoo plus and minus jechuudha. Akkamitti potassium plus 1, carbonatiin ammoo minus 2 jechuudha. Plus and minus itu argamaa jechuudha. Ioniin 2 atomiin 6 jechuudha. Akkasumatti beryllium 3 Ba phosphate ammoo Pin 2 8 oxygen meeqa walii gala atamiin 5 8 1 3 atom atomii 13 argamaa jechuudha. Ioniin ammoo minus 3 plus 2 minus inda plus 2 inda minus 3 daatu argama. Ioniin atomiin ammoo 13 jechuudha. Akkamitti Bn 3 phosphorusing 2 oxygen 8 18 argamaa jechuudha. How many mole of each element are present in here? Ammasitti moolii hangam takkaatu argamaa jechuudha. Tokko tokko elementoota kana. Amma 3 copper 2 amma gaasitti moolii kanaan ni fayyifnaa jechuudha. 1 times 1 mole times asitti mole P maaliifi lamaan jala jirtu sun P kanaas ni baayistii 2 gooti, oksijiinii kanaas ni baayiftii meeqa gooti 8 gooti waan ta'eef 8 times oksijiinii dha jechuudha. No 1 times 8 oksijiinii dha. Yeroo kana gidee kanaan baayifne copper 3 copper
mol. Gizee takkaan baay'ifne 2 phosphate mol. 8 oxygen mol. Akkatti argamaa jechuun mooliin. Inni biidharra jiru soodiyeemiin jalqaba soodiyem 2 soodiyem 1 carbon 3 oxygen. San booda 2.5 mooliin ni baay'ifna. Kana gizee baay'ifnee 5 kana gizee baay'ifnee 2.5 kana gizee baay'ifnee 7.5 ta'a jechuudha. Moolii hanganaatu argamaa jechuudha. Inni kunilleen akkasumatti isiniitu keessa deebitanii isa kana sirriitti gootanii akkamittiin isinii haaya 4 aluminium 6 sulfate 24 oxygen akka kaa'ee akkamitti kana dhufee isin laalaadha jechuudha. Akkamitti ilaaltanii hint sulfate 4 3 hoggannee 3 tun 3 sulfate 3 tun kanaan 12 oxygen san booda isa kanaan baay'iftanii argattanii jechuudha. Calculate empirical formula for here. Gaafii shanaffaa irratti gaafii A maal dalinya empirical formula dalinya. Empirical formula dalaguudhaaf 39.3% sodium and 60.7% of chlorine. Isa kana gara giraamatti deeffachuudhaaf maal jennaani 100% equal to 100 of gram. Yeroo kana maal goona 39.3% equal to x. Percentiin asumatti adamsinu san booda cross baay'ifnaa jechuudha. 100x equal to 39.3 times 100 gram over 100 x equal to kunis asumatti kanaan dhaamuu danda'a 39.3 gram keenyu soodiyeemii. Kilooriiniitis akkasumatti maali akkuma kana daleenyatti kilooriin equal to 60.7 giraama argachuu dandeenya jechuudha. Amma isaan kana waliif finnee sodium equal to 39.3 gram maal deebisnaa gara moolii deebisnaa jechuudha. Sodium equal to 39.3 gram over 23 gram per mol. Molar maasii isaa jechuudha. Giraamni giraamaanii dhaamaa waggaa kana inni kun meeqa dhufaa gisee waliif hir'u takka tuqaa 7.8 mol. Kanii fi kilooriiniitiis meeqa dhufaa 60.7 giraama over 35.5 giraam per mol. Giraamaan gisee dhaamsine meeqa ta'a takka tuqaa 7.9 mol ta'a jechuudha. Amma isa kana xiqqaa eenyufirraa xiqqaa fi guddaaf illee irraa jechuudha. Xiqquma isaa hundaaf irraa amma kanaaf takka tuqaa 7.8 yeroo kanaaf illee takka tuqaa 7.8 yoonee irraa meeqa dhufaa takka mol dhufaa jechuudha. Isaan lachuu takka mol dhufa. Yeroo kana sodium chloride sodium takka chlorine takka maal dhufe empirical formulaan akka dhufuu danda'a jechuudha. Akkam goote 170 equal to 1709 1.708 maaliif xiqqaa isaan lachuutu dhufuu irraa jechuudha. Xiqqaa fuunee mataa isaatii fi keessarra guddaatiif illee irraa 8 gisee goonee takka dhufaa jechuudha.
sodium chlorine empirical formula akka fiduu dandeenya jechuudha. Gaafii B akkuma reefutti potassium 56.5 gram carbon 8.7 gram oxygen 34.8 gram goonee giraama deefanna. San booda tokko tokko isaadhaa maaliif daleenyaa giraama kana moolii isaatiif akkuma isa dura daleenyetti 56.5 gram over hiruu eenyuti molar maasii isa kanaati jechuudha. Molar maasiin isa kanaa 39.9 gram per mol meeqa dhufaa takka tuqaa 4.5 dhufaa jechuudha. Isa kanaatiif 8.7 giraama hiruu 12 giraam per mol. Yeroo kana kunis immoo meeqa dhufaa 2.725 mol dhufa. Giraamni giraama wal'aansaa mol. Oksijiiniitis akkasumatti meeqa dhufaa 34.8 giraam hiruu 16 giraam per mol. Gija hirree meeqa dhufaa keessa kanaa 2.75 moolii dhufaa jechuudha. Amma maal goonaa isa xiqqaa isaan hundaafuu irraa jechuudha. Amma akka markanne potassium carbon oxygenii potassiumiin takka tuqaa 4.5 kaarbanii duwwaa tuqaa 7.25 oksijiinii 2.1 qabna. Amma xiqqaan eenyu isa kanaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 7.25 isa kanaas duwwaa tuqaa 7.25 isa kanaas duwwaa tuqaa 7.25 yeroo kan inni meeqa dhufaa takka dhufa. Inni kun ammoo inni kun lama dhufaa, inni kun takka dhufaa, inni kun sadi dhufaa jechuudha. Yeroo kana potassium 2 carbon 1 oxygen 3 empirical formula dha jechuudha. Empirical formula. Gaafii jaaffaan a compound of carbon hydrogen containing 92.3% of carbon in the has a molar mass 78.1 gram per mol. What is molecular formula? Molecular formula isaan kanaaf barbaanna. Gaafii B irratti immoo a compound of carbon hydrogen chlorine has a molar mass isaa meeqa 99.99 gram per mol. Analyzing isaa immoo a sample shows akka nu agarsiisutti 24.3% of carbon 4.1% of hydrogen. What is molecular formula isa jiru kana waliin ilaallaa jechuudha. Gaafiin jaaffaa een givinii ni baafna, kaarboonii hangana nu kannee, hydrogenii ni barbaanna, molar maasii nu kannee jira. Kan nuti barbaannu molecular formula dha jechuudha. Molecular formula barbaadu dura empirical formula beekuu danda'uu qabna jechuudha. Empirical formula beekuudhaaf jalqaba keenya hirkachuu qabna, hydrogen hirkachuu qabna. Hydrogen akkamitti argamna? Dhibba hir'isuu 92.3 isa kaarbanii kana irraa hir'isne. Yeroo irraa hir'isne meeqa ta'a? 7.7 dhufaa jechuudha. 7.7% dha jechuudha. Eenyu hydrogenii. As meeqa arganne 7.7% of hydrogenii arganne jirra jechuudha. San booda isaan kana giraama deefanna. Carbon 9.23 gram, hydrogen 7.7 gram. Amma san booda maal goona? Moolii isaanii barbaaduudhaaf
equal 2.3 gram over 12 gram per mole. Gramni gramani dhama sanbooda isa kana gizee amma kun meeqa dhufa gizee kana waliif hafe 7.69 mol dhufaa jechuudha. Isa kana maal jechuu ni dandeenya? 7.7 jechuun ni dandeenya jechuudha. Haayidroojinii illeen haayidroojinii moolaar maasiin sidaa meeqa takka jechuudha. 7.7 giraama hiruu 7.7 maaliif xiqqaa guddaa firra waan ta'eef amma inni kun maali guddaadha inni kun ammoo maali xiqqaadha jechuudha. 7.69 kun ammoo 7.7 kan turre guddaadha irra xiqqaadha isa kana irra xiqqaa 7.69 7.69 yeroo irree meeqa dhufaa inni kunis takka dhufaa inni kunis takka dhufaa jechuudha. Yeroo kana kaarban haayidroojinii dhufee jira jechuudha. Empirical formula inni immoo maal barbaadaa nuun jee molecular formula barbaadaa nuun jee molecular formula equal to molar mass of compound over molar mass of empirical formula dha jechuudha. Amma yeroo kana molar mass meeqa nuu kanne 7.9 nuu kanne hiruu molar mass isaan kana kaarbaniin 12 ida'uu haayidroojiniin takka meeqa 13 yeroo 13 giraam per mol sanbooda maal goona yeroo kana 78 tuqaa takka yeroo 13 meeqa dhufaa 6 dhufaa jechuudha. Amma gujaa harkannee molecular formula kana gujaa harkannee molecular formula equal to 6 gutee empirical formula kanaan baay'ifnaa jechuudha. Baay'ifne carbon 6 hydrogen 6 kanaan maal jennaani molecular formula akkatti harkannaa jechuudha. Keenyu gaafii eedha. Gaafii bii dalaguudhaaf ka kilooriinii harkachuu qabnaa jechuudha. Parsantii isaa harkachuudhaaf maal godhuu qabna? Ka kilooriinii harkachuudhaaf dhibba hir'isuu 24.3 ida'uu 4.1% yeroo walitti hidhaanii dhibba hir'isuu 28.4% ta'a. Yeroo ni fi kana walirraa hir'isnu 70 takka 70 takka tuqaa 6% dhufaa jechuudha. Meeqa dhufee calcium chlorine is equals to 70 takka tuqaa 6% dhufee jechuudha. 70 takka tuqaa 6%. Eeganii fi kan harkannee kallattumaan jalqaba molecular formula dalaguudhaaf maal dalaguu qabna? Empirical formula dalaguu qabna. Empirical formula kana kallattumaan dalagnu jalqabeenyu fudhannaa kaarbanii haa dalagnu kaarbanii giraamatti adeeffannu kaarban 24.3 giraam akkasumas haayidroojinii 4.1 giraam kilooriin 71.6 giraam. Sanbooda isa kana empirical formula dalaguudhaaf 12 giraam per mol isa kanaas 1 giraam per mol isa kanaas 35.5 giraam per mol. Amma yeroo kana giraamni giraamaa hidhama inni kun gizee horii firre amma kana gizee hirruu meeqatti dhufaa 2 dhufaa kana gizee hirruu 4 tuqaa takka dhufaa kanallee gizee hirruu meeqa dhufaa 2 dhufa. Amma yeroo kana xiqqaan eenyu kana jechuudha 2 inni kun meeqa takka inni kun meeqa 2 inni kun takka jechuudha. Amma yeroo kana empirical formulaan akkam ta'a? CH2 chlorine 1 empirical formula
inni immoo empirical formula arganne inni maal nu gaafate molecular formula hojjechuudhaaf maal goona molecularii wanni nu kanne molar mass of molecular 99 gram per mole. Molar mass in empirical formula carbon 12 ida'u 2 hydrogen takka 1 grama 2 grama ida'u 35.5 inni kun meeqa ta'a 14 ida'u 35.5 yeroo ni walitti daanee 49.5 gram per mole jechuudha. Maal ta'a 2 ta'a jechuudha. 2 ta'a jechuudha. Yeroo kana ni baay'ifnaa ni 2dhaan empirical formulaadhaan isa kanaan baay'ifnaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a carbon 2 hydrogen 4 chlorine 2 ta'a jechuudha. Inni kun maali molecular formulaadha jechuudha. Okay, question number 7. The molar mass of a compound if 0.372 mole of it has a mass of 152 gram yoo ta'e maal daleenya molar mass dalaguudhaaf jalqaba mooliin is equals to given mass over molar mass. Molar mass harkachuudhaaf criss baay'ifna. Gizee criss baay'ifne kam ta'a mole times molar mass equals to given mass. Yeroo kana nuti maal barbaanna molar mass barbaanna. Molar mass barbaaduudhaaf over mole. Yeroo kana mooliin ni dhaama. Molar mass equal to given mass over mole jechuudha. Amma yeroo kana maal goona given mass 152 gram over mole meeqa 0.372 gizee waliifirree mole meeqa ta'a 20 dhibba afurii fi dhibba afur 8 tuqaa 6 dhufa jechuudha. Tuqaa 6 asittis ni barreessu dhibba afur 8 tuqaa 6 gram per mole dhufa jechuudha. Question number 8. Calculate molar mass or formula mass in atomic mass unit of each of the following substance. Isa kana immoo akkamitti dareenya? Kaarbanii meeqa qaba? 12. Kaarban 12 ida'u hydrogeniin molar mass isaa takka yeroo ni walitti daanee takka baay'isu 4 yeroo ni walitti daanu 4 meeqa 16 mu ta'a jechuudha. Akkasumatti hunda daleenyaa jechuudha. Gaafiin B naayitiroojiin meeqa qaba? Naayitiroojiin 14 ida'u oksijiiniin 16 baay'isu 32 yeroo walitti daanee meeqa ta'a? 46 dha jechuudha. 46 mu ta'a jechuudha. Isaan kanarraa fi bifuma kanaatiin akka daleedanii gaafii 9ffaan yookaan F-tan itti isin yaada'u kaalsheemiin 40 baay'isuu 3 meeqa 120 pootaasheemiin 30 takka baay'isuu 2 60 ida'u 62 ida'u oksijiiniin 16 lamaala jirtu 8 baay'isuu 8 16 baay'isuu 8 isa kana waliin baay'ifne 128 dhufa jechuudha. 128 ida'u 128 yeroo walitti dabalee meeqa dhufa? 120 ida'u 62 ida'u 128 310 ta'a jechuudha. 310 molar maasiin
amma gaa asirratti wanni adda beekuu qabdan wanni adda isinii beekuu qabu molar maasiin or formulaa maasii inni kun lamaan maali formulaa maasii maaliif formulaa maasii ta'ee ionic compound waan ta'eef meetaaliin nam meetaalii qaba waan ta'eef nam meetaaliin kun ammoo maali molar maasiidha jechuudha akka itti adda baasuu qabdan inni kun molecular maasii formulaa maasiin isaan lamaan kana isaan kaan ammoo molecular maasiidha jechuudha nam meetaal warri ta'an akkasitti baasuu danda'uu qabdanii gaafii 9ffaan calculate percentage composition by mass of the following compound kan ammoo akkamitti daleenyaa tokko elementii kophaatti daleenyaa jechuudha. Gaafii 9ffaa gaafii B fi E haa hojii ilaallu gaafii E fi B dalaguudhaaf percentage composition dalagu jechuun percentage composition elementii molar mass of element hiruu total of molar compound jechuudha. Kanaan percentage of composition walqixanii ta'a mole times molar mass of element divided by molar mass of compound times 100 dha jechuudha. Isa kanaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Amma soodiyemii molar maasii sidaa baafannu soodiyem molar maasiin sidaa meeqa 23 gram per mole dha jechuudha. Yeroo kana soodiyemii 3 jira waan ta'eef moolii 3 ጊዜ baay'ifnee meeqa ta'a 69 gram per mole. Potassium phosphorus illeen phosphorus'n takkaa jira waan ta'eef 30 takka gram per mole dha. Maali 30 takka gram per mole dha jechuudha. Akkasumas oksijiiniin 4 baay'isuu 16 gram per mole qaba. Yeroo kana meeqa ta'a 64 gram per mole dha jechuudha. Yeroo walirratti daanee dhibbaa fi total of compounding meeqa dhibbaa fi 64 gram per mole dha jechuudha. Amma egaa kan arganne percentii isaa barbaaduudhaaf asirratti deemna jechuudha. Percentage of sodium meeqa 3 times molar mass of elementiin 23 divide by molecular of compounding molar mass of compounding 64 gram per mole asirratti illee gram per mole times 100 ni dha jechuudha. Yeroo kana gram per mole cancel by gram per mole sodium equal to 69 over 160 times 100 equal to 0.4207 times 100. Sodium equal to gizeenii fi baay'ifnuun duwwaan tun as dhufti duwwaan takka tuqaan tun as dhufti tuqaan takka hin dhaamti as dabarti duwwaan takka as hin dhaamti yeroo kana 42 tuqaa duwwaa 7 times percentii dha jechuudha. Percent amma phosphorus immoo jechuudha. Phosphorus immoo hojjechuudhaaf phosphorus percentage equals to phosphorus 1 dha mooliin isaa 1 yeroo kana times molar mass of phosphorus 30 takka gram per mole total molar mass of compound 164 gram per mole cancel times 100 san booda percentage of isa kana 30 takka over 164 times 100 walqixanii ta'a. Maal ta'a duwwaa tuqaa takka 8 dhufa baay'isuu 100 san booda phosphorus percentage equal to tuqaan takka seeqaatee gisee dhuftu ni badaa duwwaan tuqaan ammallee isa dhuftee gisee dhuftu tuqaan tunis ni baddi 18 tuqaa 9% dhufaachuu phosphorasiin. Akkasumatti immoo oksijiinis akkasumatti 4 times 16 gram per mole over
160 gram per mole times 100 gram per mole yeroo dhaamnu kun gize waliin baay'ifnu oxygen percent equal to 64 over 64 times 100 san booda inni kun walqixanii ta'a duwwaa tuqaa 3 duwwaa 2 times 100 tachu akkuma reefutti gize dabaru oxygen percentage equals to 39.02% fachu oxygen phosphorus ha sodium jechu akka tarkanna gaafii e ogudaleenyu akkuma reefutti formula kana fayyadamna yeroo san isaan kana jalqaba molar mass isaanii baafachuu qabna jechuudha. Potassium molar mass isaadha 39 gram per mole dha. Potassium lama waan ta'eef baay'isuu lama yeroo kana 78 gram per mole dha jechuudha. Keenyu ha potassium chromium akkasumatti meeqa 52 gram per mole lama waan ta'eef times 2 equal to 400 gram per mole. Oxygen is akkasumatti oxygen equal to oxygen 16 gram per mole baay'isuu 7 walqixanii ta'a 412 gram per mole ta'a jechuudha. Yeroon fi walitti hidhaanu inni kun 294 ta'a jechuudha. Okay, total molar mass of compound 294 gram per mole. Amma percentii isaa qofa dalaguudha jechuudha. Percentii isaa dalaguuf molarii isaadha akkuma reefu tan formula laaletti mole times molar mass isaadha yeroo total compound of molar mass dha jechuudha. Yeroo kana potassium equal to potassium 2 times inni lama waan ta'eef maal fudhannaa 78 kana fudhanna yoo tokko ta'e immoo 34 fudhanna jechuudha. 2 waan ta'eef 72 jechuun nuti immoo 39 goona gram per mole over 294 gram per mole times 100 jalqaba waan baafannee fi jalqaba waan baay'ifneef akkana dhufee gizee baay'ifnu akkanuma deebi'aa jechuudha. Yeroo kana potassium walqixanii ta'a gizee lamaan baay'ifnee 78 gram per mole over 294 gram per mole times 100 kun kanaan ni dhaama potassium walqixanii ta'a. Okay, yeroo kana isa kanaaf gizee irru meeqa dhufa duwwaa tuqaa 265 times 100 percentii jechuun isaan hundinuu percentii qabanii yeroo kana maal gizee waliin baay'ifne kun 26 takka 2 duwwaa 2 ni baddii potassium equal to 26.5 percentii ha potassium erkanne chromium walqixanii ta'a chromium 2 times 52 gram per mole over 294 gram per mole times 100 yeroo kana giraamni kun lama waliin dhama chromium walqixanii ta'a 400 over 294 times 100 chromium is equals to gizee waliif irree duwwaa tuqaa 3 5 7 jedhima times 100 ni goona percent chromium equal to 35.37 percentii ta'a chromium. Okay, oxygen equal to 7 times oxygen 16 over 294 gram per mole times 100% kana waliin dhaamsina oxygen equals to 0.3809 times 100 gizeen fi deemu
0 lamaan hotii oksijiinii walgitan ta'a 38.9% ta'a jechuudha. Kan harkannee oksijiinii harkannee percentage of composition oxygen chromium potassium jechuudha.